Saba qashtii akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif baay'atu kutaawwan biyyaa jirtan keessatti kun tutoriaalii koorsii history of Ethiopia and the Horn jedhurratti afaan Oromootiin isiniif kennamudha. Tutoriaalii keenyaan chapter 1 gallee jirra paartii tokko irra laallee irra ammoo paartii lammaffaa HISTORIOGRAPHY of Ethiopia and the Horn jedhu laallaa wajjin jechuudha. Egaan paartii darbe keessatti subtopikiin nuti ilaalle nature of history uumama isaatiin barnoonni yookaan koorsiin history kun maal akka ilaallee jirra, uses of history ilaallee jirra, akkasumas immoo sources of history ilaallee jirra jechuudha. Paartii kanaan immoo egaa waa'ee HISTORIOGRAPHY of Ethiopia fi gaanfa Afrikaa ilaallaa jechuudha. YouTube channel keenya faraarri taatan subscribe gochuu kan daganne wantoonni gadhiifaman akkasiin jedhan dabarreef jechuudha. Egaan kallattumaan gara tutoriaalii keenya irratti ceena HISTORIOGRAPHY maal jechuu akka ta'e kutaa darbe keessatti akka seensaatti tuqnee turre. HISTORIOGRAPHY jechuun the history of history jechuu akka ta'e laallee jirra jechuudha. Maal jechuudha, barreeffamoonni seenaa hin jiru, barreeffamoonni waa'ee seenaa yookaan paastii qoratan barreeffamanii kaa'aman jiru. Waa'ee barreeffamoota sanaa gaafa qorannu HISTORIOGRAPHY jedhama jechuudha. HISTORIOGRAPHY can be defined as the history of historical writing jechuudha. Historical writing hin jiru, barreeffamoonni seenaa hin jiru. Barreeffamoonni seenaa sun gaafa barreeffamanii taa'anii booda nuun immoo waa'ee barreeffamoota sanaa gaafa qorannu jechuudha. HISTORIOGRAPHY arganna jechuudha. Akka kanadha. Barreeffamoonni seenaa sun waa'ee maalitti kan isaan haasan studying how knowledge of the past either recent or distant ta'uu danda'a, yeroo fagoo keessa ta'uu danda'a, yeroo dhiyoo ta'uu danda'a. Garuu barreeffamoonni sun kan isaan qo'atan waa'ee yeroo darbeeti. Nuun immoo barreeffamoota sana deebifnee gaafa qorannu yookaan qo'annu HISTORIOGRAPHY arganna. Is obtained and transmitted jechuudha. Beekumsi yeroo darbee akkamitti akka argamaa ture, akkamitti akka daddarbaa immoo ture kan qoratan barreeffamoonni jiru. Waa'ee barreeffamoota sanaa barreeffamoonni sun egaa seenaa ta'anii taa'u. Waa'ee barreeffamoota sanaa gaafa qorannu HISTORIOGRAPHY arganna jechuudha. The organized study and the narration of the past was introduced by ancient Greek historians, notably Herodotus and Thucydides. As a way, gaafa HISTORIOGRAPHY of Ethiopia and the Horn kana laallu duraan dursinee akka backgrounditti yookaan ammoo akka duub seenaatti history addunyaa kana HISTORIOGRAPHY addunyaa kana laallaa jechuudha. Duraan dursinee maaliif kan Itoophiyaa yookaan Horn of Africa laaluun duratti akka waliigalaatti at the international level HISTORIOGRAPHY maal akka fakkaatu waa jennee darbinaa jechuudha. Egaa akkuma beektan the father of history jedhamu kan beekamu Herodotus jechuudha. Achumaan ammoo Thucydides Herodotus booda kan jiraate kunniin beektota Giriikiiti jechuudha. Beektota seenaa Giriikiiti. Giriikiitu eegale jechuudha. History qo'achuu Giriikiitu eegale jechuudha. Achiin gara maalitti dhufa? Gara Chaayinaatti dhufa. Giriikirraa gara Chaayinaatti, gara Eeshiyaatti jechuudha. The other major tradition of thinking and writing about the past is in the Chinese jechuudha. Gara Chaayinaatti dhufa. Chaayinoota keessaa immoo history kan qo'ate keessumaa bara Han Dynasty jechuun mootummaa qomoo jechuu akka jechuuti hin beektu. Egaa Dynasty Han keessa barreessaan seenaa Chaayinaa Sima Jian namichi jedhamu dhaloota Kiristoos dura BC jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura 145 hamma 86 kan jiraatedha Sima Jian. Kanaaf Chaayinaatti darbee jechuudha. Giriikii irraa Chaayinoonni barreessuu qabanii seenaa jechuudha. Achiin immoo gara Yuuroopiitti, gara biraatti, gara Ameerikaatti, Laatiin Ameerikaatti akkuma kanatti babal'achaa hamma Itoophiyaatti dhufe jechuudha. Despite such early historical traditions, history emerged as an academic discipline in the second half of the 9th century, first in Europe and subsequently in other parts of the world, including the USA.
isaan kun akkuma jiranitti ta'anii jechuudha. Isaan kun egaa anshantii warra ta'anidha. Amma egaa periodization isaaniitiin gaafteechisnu Giriikii fi Chaayinaan jechuudha. Anshantii warra ta'an BC dhaloota Kiristoos dura yeroo durii yeroo fagoo keessa seenaa warra barreessanidha jechuudha. Giriikonnii fi Chaayinoonni. Achiin histiriin akka academic disciplineetti kan hundeeffame second half of 19th century jechuudha. Kana jechuun 1850moota keessa jechuudha. 1850moota keessa Europe keessatti histiriin akka disciplinii of danda'etti hundeeffame jechuudha. Subsequently gara ardii biraatti illee faca'e jechuudha. Fakkeenyaaf gara USA'tti achumaanis gara addunyaa biraatti faca'e jechuudha. Fakkeenyaaf the German historian Leopold von Ranke namichi jedhamu the father of modern historiography jedhamuudhaan kan beekamudha namichi kun. Beekaa Jarmaniiti yookaan immoo beekaa seenaa hayyuu seenaa Jarmaniiti jechuudha. History akka independent disciplineetti nama hundeessedha. Isaa fi with his colleagues jechuunis hiriyoota isaa wajjin yookaan saraa baaldaraba akka jennu sanadha. History akka disciplinii tokkotti hundeessan jechuudha. Von Ranken faante jechuudha. Akka disciplinii of danda'e tokkotti Berlin German keessatti hundeessan jechuudha. Achiin maal akkuma isin jedhe egaa Von Ranken abbaa seenaa historiographii ammayyaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Akkuma Herodotus abbaa seenaa jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Abbaa seenaa anshantii yoo ta'u inni kun immoo kan moderniiti jechuudha. Kan Von Ranken faanti abbaa seenaa historiography ammayyaa jedhamuudhaan nama beekamudha. Ranke's greatest contribution to the scientific study of the past such that he is considered as father of modern historiography jedhamuudhaan beekama jechuudha. Egaan kana fakkaata jechuudha akka backgrounditti yookaan immoo kan Itoophiyaa utulaan kan addunyaa jechuudha. Akka waliigalaatti historiographiin sadarkaa anshantiitti Giriikonni eegalanii Chaayinoonni itti fufanii achiin ammoo Awurooppaanonni achiin Ameerikaanonni jechuudha. Gara kan Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti dhufna gaamma jechuudha. Mata dureen keenya iyyuu akkasiidha. Historiography of Ethiopia and the Horn waan ta'eef jechuudha. Amma gara mata duree keenyaatti seennee jirra jechuudha. Akka seensaatti yookaan akka backgrounditti kan addunyaa erga laallee booda. Historiography of Ethiopia and the Horn has changed enormously during the past 100 years in ways that merit fuller treatment than that can be afforded here. This section kun egaa maal irratti xiyyeeffata jechuudha. Significant transformation in history writing jechuunis history barreeffamoonni seenaa jechuudha garamitti akka deeman eenyu faanti waa'ee seenaa akka barreesse. By the way, periodization Itoophiyaa gaafa laallu anshantiin hin jira akkasuma anshantii yookaan early hin jira earliest warri ta'an hin jiru medieval warri ta'an jiru medieval akkasuma immoo moderni kan ta'an jiru. Periodization jechuun baratti akkasittiin qoqqoodu jechuudha minire. Yaa seenaan Itoophiyaas akka kanatti qoodamaa jechuudha. Ancient, medieval, modern jennee jechuudha. Kanaaf amma kaazalatti eessatti akka deeme barreessitoonni seenaa Itoophiyaa akkamitti akka seenaa barreessan eenyu fa'aa akka ta'an tokko liisti goonee ilaallaa jechuudha. The earliest known reference that we have on history of Ethiopia and the Horn is the Periplex of the Eritrean Sea jechuudha. Earliest keessa warra durii keessa Periplex of Eritrean Sea kan jennu kun dookumentiin kun jaarraa tokkoffaa keessadha kan inni barreeffame AD Anno Domini bara gooftaa yookaan dhaloota Kiristoos booda jaarraa tokkoffaa keessa dookumentii barreeffameedha. Eenyuun barreeffame abbaan isaa hin beekamu abbaan barreesse by an anonymous author jechuun barreessaa hin beekamne jechuudha. Unknown author'idha. Inni kun egaa isa tokkodha jechuudha. Ittaansee ammoo Christian topography kan jedhamu kanadha. Christian topography kun ammoo
Cosmos Indicoplasticsiidhaan kan inni barreeffame. Inni kuni maqaan isaa baramaadha jechuudha. Anonymous miti. Greek sailor'dha. Sailor jechuun imala galaana irraa jechuudha. Imala bishaan irraa, imala yookaan immoo nama galaana irraa adeemu jechuudha. Sailorii Greekiitiin jaarraa 16ffaa keessa Anno Domini jaarraa 6ffaa keessa kan barreeffamedha. Christian topography jechuudha. Isaan kun earliest warra ta'anidha. Keessumaa Christian topography kan inni haasa'u waa'ee Aksum's trade and the then Aksum king's campaigns on both sides of the sea jechuudha. Daldala Aksum isarratti galaana diimaa irratti Red Sea jechuun baay'ee Eritrean jechuun baay'ee galaana diimaa jechuudha. Red Sea jechuudha afaan Giriikitti gaafa as fiddanii Eritrean Sea kan jedhu Giriikidha. Red Sea jechuudha. Kanaaf Christian topographynis daldalli Aksum naannoo galaana diimaatti maal fakkaachaa akka ture. Akkasuma mootonni Aksum duula isaan gaggeessaa turan both side'dhaan jechuunis gamaa fi gamanaan jechuudha. Galaana diimaa gamaa fi gamanaan kaampaayinii isaan gaggeessaa turan sochii waraanaa isaan gochaa turan gabaasa jechuudha. Christian topography'n kun Cosmos Indicoplasticsiin kan barreeffame jechuudha. Isaan kun warra earliest referenceoota jechuudha. Dokumentoota turanidha isaan kun. Achirraan immoo gara medievaalitti dhufa. Medieval period kan jennu egaa seenaa Itoophiyaa keessatti hin beektu bara Zaaguwiin kufe jechuunis 1270 irraa hamma Theodros ka'ettidha. Medieval period jechuudha. Medieval period keessa dokumentiiwwan nuti argannu keessa tokko Abbaa Garimaa Monastery keessadha. Abbaa Garimaa Monastery 7th century inscription aside the earliest written. Okay, isaan kunniin warruma earliest ti medieval period seen Abbaa Garimaa sorry. Written to material date from the 7th century AD jechuudha. Fakkeenyaaf Abbaa Garimaa Monastery jechuun Yahaa keessatti naannoo Laalibalaa yookaan naannoo Amaaraatti isa argamu jechuudha. Achi keessa dokumentiin argame jira. Akkuma kana immoo sani hordofee immoo followed by manuscript jechuun barreeffamoota harkaa jechuudha. Inni kunis Hayiq Istifaanos Monastery naannoo Walloo jechuudha. Jaarraa 13ffaa keessa medieval period keessadha. Inni kuni kan argamedha. Barreeffamoonni kunniinis akka kanatti waa'ee seenaa Itoophiyaa barreessanii kaa'aniiru jechuudha. Hamma ta'e akka soorsiitti nu gargaaru. Maaliif monastery yookaan gadaamii gaafa ilaaltanii religious institutionidha. Ta'us baay'een isaanii akka waa'ee macharchii waa'ee amantaa maalidha kanaas barreeffamoonni kunniin garuu still yet for historians they have the benefit of providing insights into the country's past. Biyyattiin yeroo darbe keessa maal akka fakkaachaa turte hamma tokko nutti himu jechuudha. The value of manuscript is essentially religious dha jenneerra. Ta'us historiansiidhaaf yookaan qorattoota seenaatiif waan gumaachan qabu jechuudha. Biyyi maal akka fakkaatti ture insight nu godhu yookaan nu argisiisu nu daawwachiisu jechuudha. Fakkeenyaaf the manuscript cited above contain the list of medieval kings. Medieval kings jechuun mootonni bara medievaalii jiraatan maal akka fakkaachaa turan nuuf tarreessu eenyu akka ta'an bara giddu galeessaa keessa mootonni keessumaa kaaba baay'een isaa xiyyeeffannoon isaa kaaba biyyattii keessatti mootonni eenyu faan takka ka'an eenyu faan takka nutti himu nuuf tarreessu. The largest groups of sources available for medieval Ethiopian history are hagiography dha baay'een isaanii baay'ee hagiography dha. Inni kun baay'ee murteessaadha beekaa qorumsa irratti illee hagiography'n waa'ee amantaa tini akka wal qabatu ta'e waa'ee jireenya seentii yookaan immoo qulqulloota kanaasa'uudha. Hagiography jechuun ortodoksii charchii irra ta'uu danda'a musliimii irra ta'uu danda'a. Medieval period keessa akka soorsitti Itoophiyaadhaaf gargaaraa kan ture maal jechuudha hagiography ta'uu isaa qabadha. Hagiography'n akka source of history yeroo kam medieval period keessa
baay'ee gargaaraa kan turedha jechuudha. Yeroo sana kaaba Itoophiyaan Orthodox Churchidha olaantummaa kan qabdu bara secularismiin turre faallaan secularismii maalidha? Sacralism bara sacralismiti jechuudha. Sacralism jechuun amantaa fi biyyi yeroo tokko taate yookaan mootummaa biyyi yeroo addan bahin sana jechuudha. Ergasii secularismii dhufe yeroo sana san dura garuu Itoophiyaan Orthodox Churchiin Abisiiniyaadhaaf keessumaa kaaba Itoophiyaatiif mootummaarra adda kan hin baane amantaadha jechuudha. Jechuunis amantaa biyya state religion turte jechuudha. Invariably written in Gi'iizidhaan baay'een isaa kan barreeffame. Gi'iiziin kan akkuma beektan wayita sanatti official language of the church ture. Afaan waldaa Ortodoksii ture waan ta'eef jechuudha. Egaan kuni baay'een isaa geographiin kun prestige of saintsiidha kan inni enhance godhu. Jireenya qulqulloota qeddusaan taarik hiwat. Yet other related in codes are also introduced. Ergasii immoo egaan barreeffamoonni kunniin jechuudha fi kan kanaa wajjin relate godhan kan wal qabatan baay'een isaanii development of the church guddina churchii kan amantaan garamitti akka deemaa turte churchiin orthodoxii jechuudha. State including territorial conquest by reigning monarchs jechuun development of state biyyi akkamitti akka guddachaa turte daangaan biyyaallee akkamitti akka babal'ataa ture yeroo sana mootonni ka'anii kufan biyyattii akkamitti akka bulchaa turan biyyattii gaaf jennu gaambeettu kaaba biyyattiiti baay'inaan isaan kun kanaa sa'anii. A parallel hagiographical tradition existed among Muslim communities of the country. Kan biraas immoo Muslim community dha. Waa'ee Muslim community kan sulxaanotota Muslimaas kan barreesse jira jechuudha. Hagiographiin barreeffama amantaati jennee jirra. Barreeffama amantaa kan Ortodoksii qofa miti kan Muslimaarree kan nu kaa'e jira jechuudha. Achi keessaa fakkeenyaaf Sheikh Jafar Book of Gatira Wallo present day Wallo baay'een isaa kaabuma ammallee still kaaba biyyattii kan jirtu Wallo jechuudha. Musliimonni yeroo sana Yohaannis utuun achiin ari'amin dura dominationii baay'ee guddaa qabu ture Wallootti. Kanaaf Sheikh Jafar Book of Gatiraan waa'ee maaliitti kan nu barreesse waa'ee seenaa Itoophiyaa nu barreessee jira jechuudha hamma tokko innis jechuudha. Well, Cambran, besides the saint's life, the development of indigenous Islam and the contact between the regions, Muslim community, and the outside world are some of issues discussed in documentary kana keessatti jechuudha. Documentary kam keessatti Sheikh Jafar Book of Gatiraan kan barreesse keessatti jechuudha. Waa'ee jireenya qulqullootaa yookaan saint's life qofa miti kan barreeffame waa'ee maaliiti? Islaamaa fi hariiroo islaamotaa fi gaanfa Afrikaa kana gidduu jiru. Islam and contact between the regions gaaf jennu maal refer godha Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa jechuudha. Muslim community naannoo gaanfa Afrikaa kana jiranii fi outside world bira addunyaa biraa gidduu hariiroo jiru nuuf kaa'ee jira jechuudha. Dokumentiin namichi kun Muslim saintiin barreesse kun jechuudha. Ethiopia had also an indigenous tradition of history writing called chronicles. Chronicles in by the way indigenous tradition of history historical writing in Ethiopia jechuun indigenous jechuun kan biyya keessaa kan hin ergifatamin kanama ofii jechuudha miti. Chroniclein seenaa akkamidha barreeffamoota waa'ee moototaa barreeffamanidha. Waa'ee moototaa kanaasaan kan nuuf seenessan jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan chronicleidhaan beekamti jechuudha. Keessumaa bara medieval period sana keessa egaa waa'ee moototaa namoonni baay'een barreessaa turanii jiru. Ancient Ethiopian Geese tongue first appeared in 14th century keessa jechuudha. Keessumaa Gi'iizidhaan barreeffamaa turanii yeroo tokko immoo Amaariffaan sometimes in Amharic into early 20s jechuudha. Hamma jaarraa 20ffaatti hamma jaarraa 20ffaatti chroniclein tajaajilaa ture jechuudha akka seenaatti. Seenaa mootota. Bosee waa'ee seenaa moototaa kana kan barreessan namootuma mootiin qacarate yookaan immoo namoota mootii jaallatan dinqisiifatan
limitationii mataa isaa qaba. Amma gaa namoonni gaafa seenaa mootii gaafa barreessan positivii isaa irratti kan isaan xiyyeeffatan. Positive side isaa irratti yoomuu waan gadheen hojjeteen barreessanii waan inni hin qabne qaba jedhanii barreessu. Gurra guddisu exaggerate godhanii barreessu kun chronicallyidhaaf limitationidha jechuudha. Limitationidha. Adabamuu iyyuu danda'u gaafa hamaa isaa barreessan waan ta'eef baay'een isaanii akka mootiin isaan abboometti fa'aa akka isaan mootiin kana barreessi jedhee qajeelfama isaaniif kennetti fa'aa barreessu. Well, kings or their successors entrusted the writing of chronicle to the court scribes or clergymen of recognized clerical training and calligraphic skills. Gan successorii fi jechuun dhaaltota mootii fi mootiiti kan baay'een isaa kan barreeffamanii namoota kanaaf immoo beekamtiin kan kennamu barreessitoota kanaaf harka caalaa mootichumarraa jechuudha. The earliest and the last of such surviving documents are the glorious victories of Amdasion and the Chronicle of Abate Iyyasu and the Empress Zawditu respectively. Fakkeenyaaf gaa waa'ee mootii kan barreessan keessa waa'ee mootii kan barreeffaman keessa waa'ee glorious victories jechuun Amdasion mootii guddaadha jedhama yeroo sanatti gaa beekani ulfina isaa waa'ee yookaan immoo victory isaa mootii maal jedhama waraanota akkamii akka lola akkamii akka moo'aan ture irra aanaa inni ture hunda kan gabaafame in jira jechuudha waa'ee Amdasion hin beektu medieval period keessa mootii jiraateedha Abaata Iyyaasuu achumaan immoo moderni keessa immoo Theodoros booda warra akka Zawdituu fa'aa Emperor Zawdituu isaanii kun barreeffamee jira jechuudha waa'ee mootota kun egaa chronicalidha jechuudha chronicle jechuun seenaa mootota akka jechuuti egaa chronicles incorporate both legends and facts past and contemporary about the monarchs genealogy chronicling kan isaan of keessatti qabatan waa'ee genealogy mootota monarchs mootota monarch genealogy jechuun hidda dhaloota isaanii upbringing military exploits yeroo akkamii akka waraana gaggeessanii yeroo akkamii immoo akka injifatan iddoo kanaatti waraana gaggeessanii chronologically nu teechisu jechuudha warri kun petty and statesmanship waan akkanaa jechuudha. Chronicles are known for their factual detail and a strong chronological framework even if it would require considerable labor to convert the relative chronology to an absolute one illee ta'uu baatu chronologically nu teechisu chronological jechuun akkuma kana dura isinitti tartiibaan jechuudha. Bara kana hamma bara kanaatti mootii ekeleetu moo'e bara kana booda immoo ekeleetu moo'e jedhanii tartiibeessu jechuudha yookaan immoo ekeleeni bara akkana godhe bara akkanaa immoo akkana godhe seenaa moototaa tartiibaan nuuf kaa'u jechuudha chronicleewwan kunniin yookaan seenaan moototaa kun jechuudha. Well amma kana yoo jenne sambooda immoo maaltu dhufe written account of Arabic speaking visitors to the coast also provide useful information on various aspects of the region's history. Chronicleedhaan booda immoo maaltu dhufe jechuudha warra dubbattoota arabaatiin seenan barreeffame jira jechuudha naannoo coast yookaan immoo qarqara galaanaa sana odeeffannoo hin arganne jechuudha isaan irraa qarqara galaanota akka Red Sea maal kanaa jechuudha. Egaan amma gaa beeka amma maatti maal laallee jirra ancient laallee jirra Periples of Histriansii fi warra Christian topography laallee jirra achiin ammoo chronicle illee laallee jirra medieval keessas warri barreeffaman chronicle laallee jirra amma immoo maal laalla barreeffamoota araboonni barreessan jechuudha seenaa Itoophiyaa waa'ee Itoophiyaa araboonni kan barreessan jira jechuudha. Historiography dha beeka laalaa kan jiru historiography jechuun barreeffamoota seenaa ta'anii waa'ee barreeffamoota seenaa barreeffamanii kaa'amanii isaan qorachaa jirra jechuudha. Kanaaf araboonni kan barreessan keessa fakkeenyaaf al-Masudi fi Ibn Battuta kan jedhaman kunniin Arab speaking visitoridha yookaan naannoo coastii kana naannoo qarqara galaanaa kana daawwachuuf
Araboota dhufanidha jechuudha isaan kuni. Isaan kun waa'ee maaliiti kan isaan nu barreessanii waa'ee aadaa, culture, language and important trade in the main central region of the East African coast in the 10th and in the 14th century respectively. Isaan kunniin egaa culturein naannoo gaanfa Afrikaa kana ture yookaan East Africa, Afrika bahaa aadaa akkamitti ture, waa'ee afaanii, afaanota gaanfa Afrikaa kanatti dubbataman, import export trade, daldala ergii fi algalchii maal akka fakkaatu nuuf barreessanii jiru jechuudha. Naannoo jaarraa meeqaffaa, jaarraa kurnaffaa fi 14ffaa hamma 14ffaatti jechuudha. For the 16th century and the 17th centuries, we have two documents composed by Yemeni writers who were eyewitnesses to the events they described. Achirraa ammoo Araboota still Araboota kunniinis jechuudha amma Yemeni writerin immoo warri barreessitoonni Yemeniis ammoo jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessa namoota lama arganna jechuudha. Inni tokko kitaaba Futuu al-Habasha kan jedhamu mata dureen isaa kitaaba akkasii kan barreessedha. Maqaan isaa Shihab al-Din jedhama. Shihab al-Din who recorded the conflict between the Christian kingdom and the Muslim principalities in the 16th century. Jaarraa 16ffaa keessa Christian kingdom yookaan Abyssinia kaaba biyyattii keessa kan ture kanaa fi Muslim principalitiin jechuunis sulxaanotota musliimaa gidduu hariirooma akkamii akka ture konfliktiitu ture hariiroon isaan gidduu ture waraana ture yeroo dheeraadhaaf. Kanaaf waa'ee waraana isaanii sana gabaasee jira jechuudha. Futuu al-Habasha kitaaba jedhu keessatti Shihab al-Din kun jechuudha. Dabalees ammoo besides the operation of the war including the conquest of northern and central Ethiopia by Imam Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi fa seenaa isaa faa gabaasee jira. The document describes major towns and their inhabitants in the southern part of Ethiopia. Imam kanan beektuuni Imam Ahmed ibn al-Ghazi warra kaabaa kana warra Abyssinia tana waan inni gochaa ture jechuudha. Waa'ee isaatis barreessee jira jechuudha namichi kun. Futuu al-Habasha kitaaba jedhu keessatti jechuudha. Muhammad Graany jechuudha waamu jarri isa kana. Muhammad Graany jechuun nama bitoo jechuudha. Inni betaachan waraanaa eeboo darbataadha. Nama waraanatti baay'ee cimaadha. Akkasuma kana immoo dookimentiin kun jechuudha. Dookimentiin Futuu al-Habashaa jedhamu kun maal fa'aa of keessaa qabata lola kana cinaatti major towns magaalota fa'aa of keessaa qabata. Inhabitants jiraattota magaalaa sanaa eenyu fa'aa akka ta'an southern party keessatti karaa caalaan koo maal dabalate Hararii fa'aa dabalate jechuudha. Southeastern part of Ethiopia, although discussion practically in this the other first-hand account was left us by Al-Haymi namichi jedhamu akkasumas Arabic speaking speakerii ta'e barreessaa Yemeniitiin kunis Al-Haymi kan jedhamu kun led Yemeni delegation jechuun jila jechuudha. Jila yookaan immoo bara 1647 keessa Faasilides jilli daawwachuuf dhufe ture jira. Yookaan Lukaan Budin kan jedhu Amaariffaan jechuudha. Jilli kun Faasilides daawwachuuf kan dhufanidha. 1647 eenyu gaggeeffamanii Al-Haymiitu jara kana hoggane yookaan immoo gaggeessee fide jechuudha yookaan dursee jilli Al-Haymiidhaan durfamu dhaloota 1647 Faasilides daawwachuuf dhufe jechuudha. Inni kunis egaa barreessee jira jechuudha waa'ee seenaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa. Well, ammoo barreeffama Abbaa Baahireen barreessedha kan biraan ammoo the other materials that appeared in the 16th century include Abbaa Baahireen's script on the Oromoo written in 1595 kan barreesse Abbaa Baahireen kun qeesiidhaan beektu namacha qeesicha abaaramaa seenaa Oromoo jallisee barreessedha. Oromoon akka biyya hin qabnetti fakkeessee kan barreessedha jechuudha. Namichi kuni Oromoon Madagaskarii dhufe nama jedheedha baay'ee namichi kun Abbaa Baahireen. Waa'ee Oromoo irratti kaagan inni barreesse notwithstanding its limitations limitation akka qabu jarri amananii jiru rakkoo akka qabu seenaan inni barreesse
The document provides us with first-hand information about the Oromo population movement, including the Gada system. Abba Bahrain egaa kan inni irratti barreesse baay'ee isaa uummata Oromooti irratti maali irratti Oromo population movement sochii uummata Oromoo irratti barreessee jira. Waa'ee Gada system sirna Gadaa irrattis barreessee jira jechuudha. Garuu rakkoo guddaa qaba beeka. Rakkina guddaa qabaachuu isaanis amananii jiru jechuudha. Hundallee amanuu baatan. The contribution san booda immoo amma gaa fidnee jirra jechuudha. Kan medieval maalii kana. Amma immoo gara maalitti dhufna missionaroota. Missionaroota jechuun barsiisota amantaati. Amantaa keessumaa amantaa kaatolikii protestaantii jechuudha. Barsiisota amantaa yookaan immoo ergamoota amantaa akka jechuuti missionarooti. Missionaroota isaa dhufan Awurooppaarraa dhufan. The contribution of European missionaries and travelers jechuun immoo maal jechuudha imaltoota akka jechuuti. The development of Ethiopian historiography is also significant jechuudha. Contribution isaanis baay'ee olaanaadha jechuudha kan missionarootaas. From the early 16th until the late 19th centuries, missionaroonni kaatolikii fi keessumaa kan protestaantii jechuudha. Jalqaba jaarraa early 16th century jalqaba jaarraa 16ffaa fi dhuma jaarraa 19ffaa hamma dhuma jaarraa 19ffaatti biyyattii kana daawwachuu dhufan staying intimate links with Europe wajjin egaa linkii qabu jarri kuni baay'ee amantaa doo godhatanii baay'een isaanii biyyattii gaaduuf illee kan dhufan jiru. Hundi isaanii amantaa barsiisuu dhufan jechuu hin dandeenyu. Mootota Yuurooppitiif amanamuudhaan mootota Yuurooppitiif informationii laachuudhaaf maaliifis kan dhufan jiru jechuudha. Warri wangeela dhugaa baatanii dhufan akkuma jiranitti ta'e. The missionaries sources provide us with valuable information covering considerable period jechuudha. Informationii baay'ee isaa achirraa argachuu dandeenya jechuudha. Isaanis barreeffama yookaan immoo documentii isaan barreessanii irraas information argachuu dandeenya jechuudha. Akka soorsiitti nu gargaaru jechuudha. Keessumaa the Priester John of Indies documentii jedhu kan barreesse kitaaba jedhu kan barreesse nama Francisco Alvarez jedhamudha. Namichi kun nama biyya Portugaali. Portuguese priestidha yookaan qeesii biyya Portugaaliiti. Gan imbeettu yeroo sana Portugaalonni libna dingil 1520 libna dingil gara Alvarez kun Portugaalonni yeroo itti libna dingil daawwachuu dhufan 1520 keessa jechuudha. Priester John of Indies kan jedhu kun akka fikshinii wayiidha. Yeroo sanatti Portugaalonni akka itti biyya Abisiiniyaa kana laalaa turanidha. Akka biyya Abisiiniyaa kana itti waamaa turanidha. Achirratti Priester John of Indies kan Indias kan jedhu keessatti Francisco Alvarez barreessee jira jechuudha. Innis akka soorsii tokkotti nu gargaara jechuudha. Waa'ee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa barreessee jira jechuudha achi keessatti. In addition to the missionary sources, traveler documentiin immoo immoo hin jiru. Fakkeenyaaf traveler document jechuun akka imaltoonni kan barreessan jechuudha. James Bruce kan barreesse. James Bruce maal jedha mata dureen isaa documentiin James Bruce barreesse kun travelers to the discover the source of the Nile. Madda maalii? Madda laga Abbayyaa kan jedhu argachuudhaaf jechuudha. Kan namichi kuni achirraa isa egaa maalirraa arganna jechuudha. Informationii hin argan akka soorsiitti nu gargaaru jechuudha. Barreeffamoonni missionaroonni kunniin fi traveleronni kan ammoo imaltoonni kunniin ka'anirra. Well, like other sources jechuun hagiography, earliest maalii sana jechuudha. However, both the missionary and the travelers material can only be used with considerable reservations and with care, for they are socially and politically biased. Maalifi warri traveleri fi missionarotaan kan barreeffaman kunniin jechuudha. Materialonni kunniin baay'een isaanii biased.
rakkoo mataa isaanii qabu jechuudha. Politikaalii, sooshalii rakkina mataa isaanii qabu jedhama. Garuu immoo yeroo hunda dhugaa mini jarri kan warri alaa barreessan hin jaallatan uumama isaanii warri kaabaa kun maaliif ofii isaaniitti barreeffamni isaan barreessan baay'ee isaanii soba waan ta'eef baay'aas diidha kan isaaniitu mataa isaatiin waan ta'eef warri Yurooppii warri alaa kun gaafa dhugaa isaanii jala saaxilan waan hin jaalanneefidha. Kanaaf baay'aas diidha kan jarri kun barreessan baay'een isaanii jedhanii akka maalitti akka riizarveeshiniittidha akka riizarveeshiniitti kaa'u malee baay'ee isaanii riifariin godhan jechuudha warra kana. Baay'ee rakkoo hin qaban jechuu miti rakkoo hin qabu baay'aas diidhas politikaalii fi sooshalii baay'aas diidhas garuu hamma kana miti kan jaraatirra hin caalu. Jaraa soba maal kan somniif maaliin isaanii inuma kanaa oli malee kanaa gadi miti kan warri kaabaa barreessaniyyuu. Foreign writers itti dhufu nama immoo mishiinarootaa fi kan tiraavelarii ilaallee jira. Foreign writers keessaa immoo waa'ee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kana kan barreesse eenyu? Jarmanii beekaa Jarmanii kan ta'e Hiob Ludolf namicha jedhama. Hiob Ludolf beekaa Jarmaniiti bara 1624 hamma 17 nama jiraateedha. Inni Yurooppii keessatti maal faawundi godhee founder of Ethiopian Studies in Europe jaarraa 17ffaa keessa qorannoo Itoophiyaa yookaan Ethiopian Study Yurooppii keessatti nama hundeessedha. Baay'ee namichi kun Itoophiyaa hin daawwanne dhufee qaamaanii eenyurraa kan inni informationii guurrate qeesii abbaa Gorgorios jedhamurraa. He wrote Historia Ethiopica kan jedhu barreessee jira. Historia Ethiopica jechuun a new history of Ethiopia jechuudha. History haaraa seenaa haaraa Itoophiyaa akka jechuuti. Akkuma isin jedhee biyya kana dhufee hin daawwanne garuu odeeffannoo baay'eesaa abbaa Gorgorios yookaan abbaa Grigory nama jedhamurraa qeesii Jarman keessa jiraachaa turedha. Yeroo sana namichi abbaa Gorgorios jedhamu kuni isarraa odeeffannoo fudhatee barreesse jechuudha seenaa Itoophiyaa haaraa jedheeto. In the 19th century August Dillman namichi jedhamus amma warra foreeniiti ilaalaa kan jirru. Dillmanis immoo akkuma Ludolf foreignerii ta'ee seenaa Itoophiyaa kan barreessedha jechuudha. Seenaa Itoophiyaa kan barreessedha. Published 2 studies on ancient Ethiopian history. Keessumaa seenaa Itoophiyaa durii kan inni barreesse. Inni amma tokko kan Ludolf kanarra objectivity qaba jedhama. Ludolf kan inni barreesse akkuma isin achuma taa'ee namarraa gaafatee maalidha kun immoo qaamaan dhufee illee barreesse jedhama. Dillman jechuudha. Compared to Ludolf, Dillman demonstrated all markers of objectivity in historical research endeavors jechuudha. Amma tokko kan Ludolfin yommuu wal bira qabdan kan Dillman kun objectivitiin isaa dhugummaan isaa sirrummaan isaa maaliin isaa amansiisaadha jechuudha. Amma gara maalitti dhufaa jirra? Historical gara modernitti dhufaa jirra. Gara modernitti. Historical writing made some departures from the chronicle tradition in the early 20th century. Gara jalqaba jaarraa 20ffaa maal ta'e jechuudha seenaan Itoophiyaa. Departure taa dhufe chronically irra. Departure jechuun leave gadhiisa get right. Gadhiisaa dhufe jechuudha. Gadhiisaa dhufe maal gadhiisaa dhufe chronically amma chronically keessatti kan barreeffamu seenaa moototaa maaliin rakkoo mataa isaanii qabu jennee irraa miti. Achirra gadhii yookaan immoo get right talaqqaqa akka jechuuti. This period saw the emergence of traditional Ethiopian writers who made a conscious effort to distance themselves from chroniclers. Chronicleroonni by the way chroniclers kan jennu seenaa moototaa kan barreessan kunniin maaliif qeeqamu akkuma sila isiniin jedhe. Whom they criticized for adulatory tone when writing about monarchs. Adulatory tone jechuun seenaa moototaa sana exaggerate godhanii gurra guddisanii ol kaasanii barreessu jechuudha. Akkuma isin jedhe waan inni hin qabne qaba jedhanii. Waraana inni moo'e jedhanii positive side isaa qofadha kan barreessan ol kaasanii jechuudha. Kanaaf criticized ta'u hin qeeqamu jechuudha. Warri kunniin garuu kanaa booda warri jiran kunniin jechuudha.
fakkeenyaaf alaqaa Taayyee Gabramariam, alaqaa Asme Gorgis, Dabtaraa Fissahaa Gorgis, Abizge warri kunniin boodarras immoo laatar Naggaadiraas Afawarqi Gabra Yesuus, Naggaadiraas Gabra Hiwot Baayikadaany boodarra warra sana join godhanidha kunniin. Isaan kunniin warra kiroonikaloota kanarra addadha jechuudha. Addadha. Distance themselves isaan irra addadha, isaan irraa fagoodha jechuudha wanti isaan barreessan. Kiroonikaloon yookaan seenaa mootota warri barreessan kun egaa rakkoo isaanii ilaallee jirra. Unlike chroniclers, these writers deal with range of topics. Scopein isaan bal'ate jechuudha. Amma gaa duraan kiroonikaloonni barreeffamoota waa'ee moototaa warri barreessan kun jechuudha. Scopein isaa waama mootii barreessu, seenaa isaa, dhaloota maalii isaa, lolanni lolee maaliidha kan isaan barreessan. Kunniin garuu jarri kunniin jechuudha. Kanneen akka alaqaa Taayyee Gabramadiin irraa kaasee warri kanaa gaditti kunoo maqaan isaanii tarreeffame slaayidii irra. Reenjiin yookaan skoopiin barreeffama isaanii bal'aadha jechuudha. Social justice nammataa, administrative reformii, economic analysis, history isaanii keessatti maal godhanii jiru jechuudha. Xiinxalanii jiru jechuudha. Analyze godhanii jiru. Taayyee and Fissaa Gorgis wrote books on history of Ethiopia. Taayyee fi Fissaa Gorgis warri gara walitti ilaalle kun Taayyee Gabramariam, Fissaa Gorgis, Abizgi warri kunniin history Itoophiyaa yookaan seenaa Itoophiyaa barreessanii jiru. Alaqaa Asme Fanti immoo waa'ee maalii barreessanii jiru? Waa'ee Oromoo irratti, uummata Oromoo irratti barreessee jira jechuudha. Asme Gorgis yaa maqaasa alaqaa Asme Gorgis produced similar work on Oromo people, uummata Oromoo irratti seenaa barreessee jira jechuudha. Notwithstanding his other works, Afawarqi wrote the first Amharic novel Xoobiyaa. Xoobiyaa kan jedhamtu kun novelii yookaan fikshinii yeroo jalqabaaf afaan Amaariffaatiin barreeffamtedha. Barreessaan eenyudha barreeffaman? Afawarqiidha. Afawarqitu yeroo jalqabaatiif barreessa Afawarqi Gabra Yesuus jechuudha. While Gabra Hiwot immoo Atsee Minilikinnaa Itoophiyaa kan jedhu barreessee jira. Atsee Minilikii fi Itoophiyaa akkasuma immoo uummata mootummaa fi bulchiinsa uummataa kan jedhu afaan Amaariffaatiin mangistinaa የህዝብ አስተዳደር barreessee jira. Eenyuni Gabra Hiwot jechuudha. Gabra Hiwot Iyyaasu Afawarqi Gabra Hiwot Baayikadaany Gabra Hiwot Baayikadaany. Boda, the most prolific writer of the early 20th century Ethiopia was Blaatan Geetaa Hirwalda Sillaasee namicha jedhamudha. Prolific jechuun baay'ee beekamaa, popular, famous jechuudha. Figure jechuudha. Naannoo jaarraa 20th century early jalqaba jaarraa 20ffaa namicha barreessedha. Blaatan Geetaa Hirwalda Sillaasee kan jedhamu kun jechuudha. Waan hojii afurii kan inni publish godhe maxxanse inni jalqabaa Itoophiyaanna Matammaa, Itoophiyaa fi Matammaa, Waazeema Eve kan jala bultii akka jechuutiin የህይወት ታሪክ biographical dictionary fi inni dhumaa fi narfan የኢትዮጵያ ታሪክ history of Ethiopia kan jedhu hojiiwwan arfan kana barreessee jira jechuudha namichi. In contrast to the predecessors jechuun warra isaan duraa jechuudha. Warra isaan duraatiin yommuu wal bira qabdan Gabra Hiwotii fi Hiruu kan isaan barreessan relativity exhibit godha jechuudha. Relativity qaba jechuudha. Hamma tokko gaariidha seenaan isaan barreessan jechuudha. Unfortunately, the Italian occupation of Ethiopia interrupted the early experiment in modern history writing and publication. Samboda Italian occupation in 1935 Xaaliyaanin Itoophiyaa qabatte akkuma innu interrupt godhe jechuudha. Adda cite bakka gaappitu uumame. Baay'ee Italian occupation 1935 fi amma liberation'itti jechuunis 1941tti gaappii baay'eetu ture. Historical gaappii qofatu hin taane gaappii baay'eetu ture.
yeroo sana keessa barreessitoonnis waa'ee seenaa Itoophiyaa hin barreessine jechuudha. Historical gaappiinis turee jira yeroo san namuu qabsootti ture ta'a gaan beennu. After liberation jechuun 1941 erga Itoophiyaan bilisa baatee booda jechuudha. Xaaliyaan irra. Taglatsaadikitu mul'ate egaa. Taglatsaadiik bridge yookaan immoo dildii riqicha ta'ee gargaareera barreeffamni Taglatsaadiik Makuriyaa. Taglatsaadiik Makuriyaa formed bridge between writers in pre-1935 dura kan barreessan barreessitoonni jiru isaanii fi and Ethiopian professional historians who come after him. Taglatsaadiik Makuriyaa booda professional kan ta'an barreessitoonni seenaa jiru isaan gidduu akka riqichaatti kan ta'e dhaabate Taglatsaadiik Makuriyaati jechuudha. Taglatsaadiik Makuriyaan kan inni barreesse barreeffamoota 8dha, kitaabilee 8 Taglatsaadiik made better evaluation of his sources than his predecessors jechuudha. Barreeffamoonni isaa evaluationii baay'ee kan soursiin inni fayyadame baay'ee gaariidha. Baay'ee kan xiinxalamanidha. Baay'ee maal jennee kan general principle history keessatti no source no history. Soursiin hin jiru yoo ta'e history'n hin jiru, seenaan hin jiru. Soursiin yoo distorted ta'e, yoo fabricated ta'e, history'n fabricated ta'a. Soursiin murteessaadha jechuudha. Maddi murteessaadha. Taglatsaadiik soorsii sirriitti gamaggamee jira soorsii isaa warra kaanirra jechuudha. Warra predecessors isaarra yookaan immoo warra isa duraarra. San booda Yilmaa Dheeressaadha. San booda immoo Yilmaa Dheeressaatti dhufe. Yilmaa Dheeressaan የኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ክፍለ ዘመን history of Ethiopia in the 16th century kitaaba jedhu barreessee jira. Seenaa Itoophiyaa jaarraa 16ffaa keessa kan jedhu kitaaba barreessee jira. Yilmaa Dheeressaanii barreessaa Oromooti. Barreeffama isaa keessatti waa'ee sosochii uummata Oromoo barreessee jira. Oromoo population movement and the wars between the Christian kingdom and the Muslim sultanates as it is main subject matter. Yilmaa Dheeressaan egaa akka main subjectiitti kitaaba isaa keessatti kan ka'u maalidha? Waa'ee Oromoo population movement sosochii uummata Oromoo barreessee jira. Akkasuma waraana mootii kiristiyaanaa yookaan immoo mootummaa Biziniyaa fi sulxaanitota musliimaa gidduu waraana akkamii akka ture barreessee jira jechuudha. San booda Bilaateen Geetaa Maayitama Sillaasee Walde Masqaltu dhufe. Innis hamma tokko seenaa Itoophiyaa barreessee jira. Keessumaa Zikra Nagar kan barreesse isadha. Zikra Nagar kan barreesse Bilaateen Geetaa Maayitama Sillaasee Walde Masqal jechuudha. Zikra Nagar jechuun waa'ee maalii haasa'a? Land tenuriin pre-war jechuudha. Itoophiyaas pre-war waraana dura yeroo sana dura land tenurii fi taxation maal akka fakkaatu. Land tenurii jechuun gabbarri lafaa fi ashuuraa yookaan immoo taaksii maal akka fakkaatu kan of keessaa qabudha. Kitaabni Zikra Nagar jedhamu kun kan Bilaateen Geetaa barreesse jechuudha. Akkasuma immoo waa'ee land tenurii namni biraallee barreessee jira. Gabrawald Ingida Warqillee barreessee jira. Waa'ee tenurii gabbara lafaa jechuudha. San booda another writer of the same category jechuun waa'ee gabbara lafaa fi taxationii kan barreesse jechuudha. Same category gaafa jennu Dajjaasmaach Kabbada Tasammaanis barreessee jira jechuudha. Inni immoo bara kamii? Bara Haile Sillaasee keessa imperial period keessa. የታሪክ ማስታወሻ kitaaba jedhu keessatti barreessee jira. 1962 kan maxxanfamedha. Ethiopian calendar 1962 bara Haile Sillaasee keessadha jechuudha kan maxxanfamedha. San booda 1960moota keessa immoo maaltu dhufe? 1960moota was crucial decade in the development of Ethiopian historiography, for it was in the period that history emerged as an academic discipline jechuudha. 1960moonni kun historiography Itoophiyaatiif crucial period crucial decade yookaan kurnanoota baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. Maaliifi Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif historiin akka academic discipline tokkotti kan hundeeffamedha jechuudha. Amma Awurooppaa keessatti von Ranke fa'aadha jennee miti kan hundeesse. Itoophiyaa keessatti immoo bara Haile Sillaasee keessa 1960moota keessa akka discipline of danda'etti historiin hundeeffame. Eessatti? Haile Sillaasee First University yookaan immoo
Finfinnee University kan jedhamu kana jechuudha amma yeroo ammaa Finfinnee University jedhamu kana keessatti kan hundeeffamedha. 1963 jechuudha. 1963 Department of History Haile Sillaasee University keessatti hin baname jechuudha. Haile Sillaasee tokkoffaa University kan jedhamu HSIU yookaan immoo University Finfinnee isa jedhamu isa ammaani keessatti barachaa jiru kana jechuudha. Baay'een carroome miti. Departmentiin History hin baname jechuudha. The production of BN bifa degree jalqabaatiin hin kenname teesisiin adda addaa hin hojjetame bara 1979 ammoo MA yookaan Masters Degree'dhaan kennamuu jalqabee 1990moota keessa immoo PhD'dhaan kennamuu jalqabee jira. Histiriin akka kanatti disipiliinii mataa isaa danda'e ta'e hundeeffame Itoophiyaa keessatti jechuudha. San booda gara high school illee gabbu'ee barsiifamuu eegale jechuudha. Since then researchers by faculty and students have been produced on various topics adda addaa irratti teesisiin hojjetamuu qabee san booda institute hundeeffame jechuudha. Dhaabbanni Institute of Ethiopian Studies kan jedhamu IES professionalonni kan hundeessanidha jechuudha Itoophiyaa keessatti. Yeroo ammaa kana institutioniin kun University Finfinnee keessatti argama. Institutioniin kun akka muuziyeemitti illee tajaajila. Asuma mooraa University keessa gara galma Raas Mokonnin walitti kan jiru jechuudha. Gara doormi shamarranii fuulduraa fi iddoo bashannana bishaan maalitti butamu san fuuldura san kan jiru sanadha jechuudha. Akka muuziyeemitti illee gargaara jechuudha. Institutioniin kun seenaan Itoophiyaa illee keessatti qoratama jechuudha. Inni kun baruma histiriin akka departmentiitti Addis Ababa University Finfinnee University 1965dha kan inni baname. Haile Sillaasee First University keessatti jechuudha. Institutioniin kun kan baname. San booda gara professionalonni baay'een seenaa Itoophiyaa barreessutti kaanii walumaa gala kana fakkaata. Afrikaa keessatti immoo maal akka fakkaatu gara dhumaa kanarra baay'ee si fayyadu. The professionalism of history as a part of the whole post-colony jechuudha. As a part of the whole jechuun Itoophiyaadhaan alatti horniin biraan jiru akka Sudaan maalii kana jechuudha. Post-colonial phenomena keessa maal akka fakkaatu laaluu hin danda'ama jechuudha. Inga partii taanuun kan laallu geographical context Itoophiyaa laalla. Partii taanuun kana jechuun Itoophiyaumti kan jedhamtu kun eessatti argamti? Horn gaanfi Afrikaa kun naannoo kamitti argamti? Daangaan ishee eessa amma eessaati? Eessa amma eessaa ture? Amma immoo eessa amma eessatu waan jedhu partii taanuun laalla. Nalaa dheerateera waan ta'eef partiin kun jechuudha. Walumaa gala kana fakkaata HISTORIOGRAPHY'n Itoophiyaa fi Horn of Africa jechuudha. An obboleessa keessa rooliyaat baratichaan ture tuutoriyaalii faana miidiyaa dirree barnootaa faara warri taatan subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha. PPT isaa immoo PowerPoint isaa karaa telegiraamaa isiniif ka'ee jira. Achirraa fudhachuu hin dandeessu, buufachuu hin dandeessu. Liinkii as kun koomentii jala telegiraama keenyaa jechuudhaan argattu. Galatoomaa karaa feesbuukii immoo na hordofuu hin dandeessu. Rooliyaat baraticha jechuudha. Ulfaadha baay'ee sin jaalladha. Saba qashtiinana naaf jiraadha. Iddoo jirtanitti nagaa hin dhabinaadha. Nagaan naa tura.